taasisu. Haa ta'u malee namni waan dagate waan gurguddaa qaba. Tokko burqaan milkaa'ina waaqayyoo ta'uu isaan dagate. Lammaffaa namni akkamitti akka milkaa'uu danda'u hin dagate. Inni sadaffaan kanaaf kadhannaa qofa irratti xiyyeeffatan. Kadhannaa qofa namni kadhatu inni milkaa'a jedhanii qofa yaadu. Garuu wanti namni dagate inni sadaffaan kadhannaa qofa otoo hin taane kadhannaa hojiin ta'u hojiinis kadhannaan ta'u waan ta'eef kadhattaa hin kadhatta taanaan hojii hojiin yoo ta'e gaariidha. Milkaa'ummaa jechuun hiikaa milkaa'ummaa namoonni baay'een akkamitti akka isaan yaadanii fi hiikaa sirrii isaa milkaa'inni waan karoorsan waan yaadan waan yaadan tokko argachuu galma yaadan bira ga'uudha. Ni gara biraa dandeettii waaqayyo keessa namaa kaa'e hojiitti hiikanii itti fayyadamu carraaf haala nama kennan itti fayyadamuudha. Inni sadaffaan jireenya qannoon guute. Fakkeenyaaf galma yaadame bira ga'uudhaan dhiibbaa gaarii barbaachisaa ta'e geessisuudha. Inni arfaffaan milkaa'inni kan tola hin argamne gatii kan nama kanfalchiisu yeroo ta'u gatiin kanfalamu immoo jabaatanii hojjechuun akkasuma yeroo ofii kennanii yeroo ofii qusatanii hojjechuudha. Waa'ee Yaaqoob yoo ilaalle Yaaqoob fi eebba waaqayyoo yommuu wal bira qabnee ilaalu seera uumamaa 28:13 irratti hanga 15tti Yaaqoob akka eebbisu waaqayyoo biraa eebba akka argatu dubbateera. Yeroo keessatti akka eebbisu waan dubbateef biyya aaraanitti yeroo rakkisaa fi jireenya rakkisaa keessatti isa eebbise. Yaaqoob Bershaabaa keessatti obboleessa isaa Esaawu fakkaatee eebba isaa goomsee eebba fudhatee hojiin isaa biqilee ija dachaa 10 godhate. Eebba waaqayyoo uumama 28:13 irratti eebbise. Inni immoo uumama 31:6 irratti humna isaa guutuu hojjetee dadhabbii isaa dachaa argachuu isaa argitu. Yerootti gara yerootti Yaaqoob akka hin guddanneef tarsiimoo garaagaraatti fayyadamee akka inni fooyyofneef kan taasise wantoota baay'ee jira. Waggaa 20 erga goguun ture booda yeroo dhufeef yeroo fideef waaqayyo yeroon dhufeef kun jireenya kanaan dura keessa inni ture keessaa isa baasa. Yeroo namaaf hojjetee akka qullaa galu boorsaa qullaa jiraatu namaaf hojjetu yeroo itti dhaabbate waaqayyo mul'ata mataasaa yeroo kenneef namaaf hojjechaa ture garuu waaqayyo mul'ata mataasaa kenneef jireenya mataasaa akka inni jiraatu godhee jechuudha. Jireenya kanaan dura jiraataa turre keessaa yeroo itti ba'utu ga'eef akkasumas seera uumamaa 30:25 gara iddoo taa'umsa koo gara biyya koos akka naqoof gadi na dhiisidee Laabaan garuu nama cimsee hojjetu nama baay'ee hojjetu kan gadhiisuu waan hin barbaanne baay'ee isa cunqursee waaqayyo garuu akka isa baase jechuudha. Laabaan maaliif Yaaqoob hin barbaade yoo ta'an nama baay'ee jabaatee hojjetu nama baay'ee jireenya isaa jijjiiruu barbaadu nama hojjetu asinaan Yaaqoob seetan hin barbaada namnis hin barbaada namnis garboomfachuu barbaada nama hojjetu. Sinii galee nama hojjetu nama baay'ee cimee hojjetu namni hin barbaadne jiru biyya lafaas hin barbaadne akkasuma dhaqee hojjeta waan ta'eef mootummaan hin barbaada namni humna qabu hojjechiifachuu barbaada waan baay'ee hojjechuu barbaada. Kanaaf namni sammuu hojii qabdu akka namni namaaf hojjetu namni baay'ees barbaada. Maaliif namni baay'ee hojjeta taanaan inni bootu taanaan Laabaan nama hojiiti nama baay'ee ofii isaa jijjiiruuf hojjetu waan ta'eef Yaaqoob jechuu kooti. Kanaaf Laabaan mana isaa isa dhabuun barbaade nama akkasii kan fayyadamee guddachuu barbaade bakka inni ga'eetti hojiitu hojjetama horiin ni horaa qabeenyi dachaa ta'a. Kanaaf namni kun maal inni namni milkaa'anii jedhaa yaada. Laabaan nama kana gadhiisuu barbaade gaafa manni biraa ba'uu barbaade mataa malee na biraan deemtu gasinniisu jedheen waaqayyo guddaadha. Isa kanaaf nama jabaatee hojjetu akka inni ta'edha. Yaaqoob hojiin hundumtuu akka waaqayyo qofaan hojjetamu tamana. Hojiin hundumtuu akka isa qofaan hojjetamu nama galeefidha. Waaqayyo dhibbatti amanata dhibbatti immoo jabaatee hojjeta jechuudha. Seera uumamaa 13:3 irratti waaqayyo yommus Yaaqoob gara biyya abboota keetti gara lammii keetti deebi'ee anis hojiinan taa'aa jedheen. 31:17 irratti immoo ijoollee isaa haadha manaa isaa gaala isaa horii isaa oofee gara biyya kanaatti deebi'e. Harka duwwaa ba'ee garuu dachaa eebba dachaa fudhatee gale. Laabaan akka isa hin dhorkineef waaqayyotu halkanitti dhaqe. Laabaan guyyaa 3 booda dhaga'ee deemsa guyyaa 7 booddee gara isaa dhaqee waaqayyo garuu Laabaanitti mul'ate gaaris ta'e hama Yaaqoobitti dubbattee of eeggadhu jedhe. Waaqayyo nu wajjin taanaan mormiin kamiyyuu yoo jiraate itti gaafatamummaa keenya kan fudhatu waaqayyo. Kanaaf Yaaqoob waggaa 20 keessatti qabeenyaan guddate. Seera uumamaa 30:43 gaafa ilaaltan ulee isaa qofa fudhatee Yordaanosiin kan ce'e yeroo deemu garuu kutata loltootaa 2 ta'eetu deebi'e. Seera uumamaa 32:20 namoonni yeroo qannoo utuu hin ta'in yeroo rakkinaa guddatu yeroo rakkinni si guddisa yeroo rakkatu guddatta amma ijoollee abbaa qabeenyaa takka rakkina arginu kophee irratti kophee uffata irratti uffata jireenya qannoo jiraatan barumsa hin baratanii dhimma hojii hin qabaatanii bakka mana barumsaatti leezii ijoolleen abbaa qabeenyaa yoo ilaaltanii jechuudha. Ijoolleen rakkina keessatti maatii isaanii isaan guddisan garuu maatii isaanii jijjiiruudhaaf rakkinicha keessaa bahuudhaaf hin tattaafatu. Egaa Yaaqoob qabeenya guddaa hin horate kun maatiin horiin qabeenyi sooromni guddinni kun eessaa dhufee fi waaqayyotu isa milkeesse jechuudha. Dhoksaan eebbaa maal keessa jira yoo ta'an attamitti dhaala keessa jiru keessaa baana attamitti hojjennaa isa kana oo ilaalee ba'es akkasumas macaafni qulqulluun waa'ee milkaa'inaa maal jedha yoo ta'an akkasuma macaafni qulqulluun namoota hojjetanii milkaa'oo ta'an nuufis fakkeenya ta'aniin kan guutan fakkeenyaaf yoo ilaaltan Yoosef yoo fudhattan seera uumamaa 41 akkasumas 38:41 biyya Gibxii irratti urjii kan isa taasise abjuu isaati mul'ata qaba qaroora qaba. Yaaqoob seera uumamaa 32:10 jalqabee gaarummaan fi amanamummaan tana garbicha kee argisiifte kun hundi natti guddate. Anoo yommuu ba'e ulee koo duwwaa qabadhee Yordaanosiin ce'e amma garuu buufata lama guutuun ta'eera. Bo'aaz yoo ilaaltan Bo'aaz nama jireenya isaa jijjiiru yeroo hundumaa hojjetu jireenya Bo'aaz yoo ilaaltan Ruut boqonnaa 2 lakkoofsa 1
jalqabeen kudha lamatti yoo laaltan biyyicha keessatti nama maasii bal'aa nama namoonni baay'een iyyuu dhaqanii qeesarraa maasii isaarraa nyaatanidha. Kanaaf Liidiyaa yoo laaltan jiru gamoota 16-14 dubartii soorettii waldaa jalqabaa gargaarte dubartii hojjettee of jijjiirti dubartii cimtuu hojjettuu cimtuu tokko bitu Liidiyaan nama uffata garaagaraa hojjetu nama hojii garaagaraa hojjetudha Liidiyaan. Akkasuma Yoophee dhaqanii yoo laaltan jiru gamoota keessatti dubartiin kuruphee ishee jedhamtu hojii harkaa ogummaa hojjetti. Dubartoota ciccimoo jireenya isaanii hojjetanii jijjiiran argitu. Dubartoota bara keenyaa kan hojii harkaa badu kan dhaloonni baay'ee nama wanta qabanii waan isa walii wallaan miti. Macaafa qulqulluu keessa dubartoota ciccimootu jira jechuudha. Isa kanaaf Ruutiin illee yoo laaltan jireenya jijjiiruudhaaf qaarmii funaan irraa kaateetu haadha maasii taate mul'ata hojjetanii of jijjiiruu qabdi jechuudha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti Kiristoos du'ee du'aa ka'uu isaatiin isin wajjin isin isaa wajjin kaafamtanii jechuudha. Macaafni qulqulluun Daani'el Shadraak Meeshaak Abdineegoon namoota bara isaanii jiran warra beekoo jedhamanii itti dhaqanidha. Si'a 10 caalanii argaman. Namni Waaqayyoo caalee argama. Isa hundaa ol ta'e qabatanii dachaa keessa jiraachuun yaada Waaqayyoo miti. Ati isa hundaa ol qabda. Daani'el nama Waaqayyoo qabudha. Hafuura Waaqayyoo qaba. Hafuurichi immoo macaafni qulqulluun hafuura hundarra isa caalchisa isaa ta'e. Hundarra caala. Mul'ata isaa hin caala. Hojii isaa hin caala. Kanaaf yoo hojjete namaa gad hin ta'a. Yoo kana jalqabe nama kisaara. Akka yaada jiru keessaa ba'uu qaba namni hojjetee hojjechuu barbaada. Isa kanaaf Waaqayyo yeroo nama uume nama milkaa'inaaf malee nama hin milkoofne eebba malee nama kufa jireenya kufa akka jiraatu nama tokko illee hin uumu. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 kana yoo laaltan yaada kan yaade si yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa yaada eebbata. Macaafa qulqulluu keessa waa'ee milkaa'ummaa yeroo ilaalu Waaqayyo nama bifaa fi fakkeenya isaatiin uume. Inni eebbise yommuu jedhu uumama 28 namni bifaa fi fakkeenya Waaqayyootiin uume ammoo isa waaqaa fi lafoo galaan wanta isa keessa jiru waan uume ijoolleen isaa kufoo akka ta'an barbaadu Waaqayyo. Waaqayyo ofitti nama fakkeesse jechuun Waaqayyo nama uume lafa uume waan uumame kana hundumaa Waaqayyootu uume akkas erga ta'e nama ofitti fakkeesse jechuun maal jechuudha namni waa uumuu hin danda'a. Nama uumama nama keessa hafuura waa uumuu jira hafuura waa kalaquu jira. Ati namni tokko dinnicha yoo nagade dinnicha nagada namni tokko yoo suuqii nagade suuqii bana jechuun bakka addis viizinii haaraa tokko qabaachuu sura jira. Niiw viizinii tokko qabaachuu sura jira. Jireenya kee jijjiiruudhaaf hojii kee hojjechuudhaaf waan namni hojjettee inni hojjetan jedhi habaluu kana hojjetanis kana hojjetan jedhi ati immoo mul'ata haaraa tokko qabaachuu sura jira. Sababni isaatu kireetiif maayindii kan jedhamu Waaqayyotu dhala namaa keessa kaa'e. Wantoota ati amma itti fayyadamtu moobaayilii kan akkasuma wantoota ati uffattu kan waan mana keessatti ati fayyadamtu yoo ta'an kana laa warri kana hojjetan nama akka keetiiti. Isaan waan nama fakkaatu tokko waan namni biraa tokko hojjete hojjetan miti. Hiruman ani ka'ee kana hojjete inni kompiitara hojjete inni moobaayilii hojjete inni wantoota kan addunyaa kana guutanii elektirooniksii wantoota garaagaraa kana maateriyaala warra addunyaa guutuu fayyadamtu kana kan hojjete sammuu namaa. Isa namarraa ilaalee hojjete miti akkasumatti taa'ee ilaalee sammuu isaa keessatti mul'ata kanan qaba kanan hojiitti ka'ee iyyaa bilbila amma qabannu kan namni